Jirra jirtu hordoftoota Oromoo Tekno nageenyi kiyya bakka isin jirta maratti isin qaqqabu isiniin jecha waa'een jaartii waraabessa yaabbattee kun ho'ifamee dubbatamaa jira. Biyyoota garii keessatti waraabessa yaabbachuun tiriitii adda addaatiif sirriitti barbaadama. Akkasuma maallaqa guddaa irraa argatu namoonni waan akkasii jala deeman akkasuma namoonni waraabessatti dhiyaatanii waraabessa yaabbachuu dandayan. jechuudha biyya keenya kanatti maaliif dinqii tahe reedi adam waan takka dubbatee ture waan reedi dubbate san irratti an waa xiqqoo siin jedheen fudhadhee dhufe viidiyoo kana dhimma san qofaa fi miti kan jarri tumanii ajjeesanii fi waan lafaa walirratti dhimma lafaan daangaadhaan wal dhabaa turaniif sanaan holola adda addaa irra gaggeessanii niitii kana tumanii ajjeesanii waan jedhu tokko dubbatee ture wanni sun sirriitti dhugaa ta'uu danda'a maaliif waraabessa yaabbatte hayyee hin gorsanii namoota jedhan tokko jira maaliif ajjeesuun barbaachise maaliif niitii kana hin gorsine waraabessa yaabbachuun isii soosaayitii sana maal miidhame yoo yaabbatte maaltu jara galche nama bineensaa jira nama nyaatu jira budaa tumtuu jedhanii zarii adda addaatiin naannoo adda addaatti maqaa adda addaa itti baasanii ummata waraabessa yaabbatu ummata halkan akkas tahaa buluu jedhanii waan adda addaa irra baasanii dubbatu awwanni kun sirrii natti hin fakkaatu abbaan fedhe yoo waraabessi ittiin bulee yaabbate ndawum transportationiidhaaf bareedaa na fakkaata maaltu nama gahe wanni rakkinni naannoo sanarratti nama naannoo san jiraatu irratti dhufu maalinni me rakkinni takkanatti mul'atuwan ummata naannoo sanarratti rakkinni dhufuu danda'u tokko natti mul'atu waraabessa yaabbachuu isheetiin way loon jaraa hin yaabbanne farda jaraa hin yaabbanne harree jaraa hin yaabbanne niitiin kun waraabessa daggala keessaa yaabbatte haa yaabbattugaa maaltu jara galche tarii maatii dhabuudhaan waan akkasiitiin tumanii ajjeesan malee sanuu akka namoonni baay'een dubbataa jiranitti nama waraabessa yaabbatu ka argu namuma waraabessa yaabbatutu arga malee namni biraa arguu hin dandayu jedhan so what haa yaabbattugaa ndawum transportiidha bareedaadha bineensi nuun buleen yaabbachuu dandeenya maaltu nama galche way bineensa daggala keessaatiif quuqamuu eegale namni keenya mee yaada keessan irra kenna koomentii irratti barreessa mee maaltu isinit dhagaame ajjeesfamuu isheetiin isiniin jedha angara kiyyaan ka dandeessuudhaan jennaan gowwaan garee warra dhaane jedhanii namni keenya wooma humna hin qabne irratti humna isaa agarsiifata kanaafuu waan humna hin qabne irratti humna agarsiifachuun bareeda miti mee jaartii kana jaartii maanguddoo ofiifuu duukaatu tumanii ajjeesuun dogoggora guddaa jedheen fudhadhaan akka kiyyaatti waraabessa yaabbachuun ishiis immoo ummata ganda sanaa waa takka wanni inni miidhu hin jiru dogoggora akkasiirraa of qusadha ergaa jedhuun isiniif qaba akkasuma isinis yaada keessanis irra kennadhaan isiniin jedha galatooma